Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumara. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin haa qabu. Egaa duraan dursee warroonni amantaa kiristaanaa hordoftan hundi keessanuu baga ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jechuu barbaada. Egaa ayyaana cuuphaa bara kanaa jechuudha bara 2016 magaalaa Roobeetti kabajameeti jira. Biyya kan koo biyya dhaloota kan kooti bakka itti dhaladhe jechuudha. Kan kabaje uummata kiristaanaa wajjin. Egaa biyya keenya keessatti sabab sablammii adda addaatu argama, aadaa adda addaatu argama. Kan malee amantiiwwan adda addaatu argama. Amantiiwwan kanneen keessaa tokko immoo amantii kiristaanaati. Warroonni amantaa kiristaanaa hordofan immoo guyyaan har'aa kun guyyaa ittiin ayyaana cuuphaa ittiin kabajanidha. So ayyaana cuuphaa magaalaa Roobeetti argamee biyya dhaloota kan koo bakka dhaloota kan koo kan taate magaalaa Roobeetti argameetan ayyaana cuuphaa bara kanaa kabajee jira uummata Oromoo saba bal'aa wajjin jechuudha. Amantaa kiristaanaa warroota hordofanis har'a guyyaa akka carraa ta'e guyyaa kana wajjin kabajuudhaaf carraa argadhee jira. Biyya keenya keessatti amantiiwwan adda addaatu jira. Amantii musliimaa hordofa warroonni amantaa kiristaanaa hordofan jirani kun amantiin kan dhuunfaati. Garuu jaalalli keenya tokkummaan keenya baay'ee yoo kan cimu ta'e biyya keenyaafis bakka guddaa gahuun ni danda'ama. Tokkummaadha wanni guddaan jechuudha. So warroonni amantaa kiristaanaa hordofan akkamitti ayyaana cuuphaa guyyaa har'aa magaalaa Roobee keessatti kabajaa oolan magaalaa guddittii Baalee jechuudha. Magaalaa Roobee keessatti akkamitti kabajaa akka oolan viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Akkamitti kabajaa oolan akkamitti ittiin ayyaaneffachaa akka oolan asirratti wajjin ilaalla jechuudha. Keessattuu guyyaan kun jechuudha guyyaan qeerroo fi qarreen itti wal filatanidha. Loobiitti waliif darbanidha. Dargaggeessi tokko dardara takkaaf yookaan immoo qarree takkaaf akkanumallee dargaggeettii takkaaf guyyaa itti loobiitti darbudha. Loomii sana isheen fuutee kan itti fayyadamtu yoo ta'e akka ishee jaallatetti kan ilaalamu. Akkamitti kabajachaa akka oolan viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Hordoffii gaarii isiniif haa ta'u. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofumara. Warroonni amantaa kiristaanaa hordoftan bakka ayyaana cuuphaatiin isin ga'e jessa. Egaa ayyaanni cuuphaa bara kanaa godina Baalee magaalaa guddittii magaalaa Roobeetti kan argamu. So magaalaa kana keessatti akka carraa ta'e kabajuudhaaf carraa argadhee jira. Ayyaanni cuuphaa guyyaa har'aa akkanatti kabajamaatiin jira jechuudha. Asitti akkuma asirratti argattan qarree fi dargaggeessi illee asitti shubbisaa taphataa jiru. Egaa akkuma baay'een keessan beektan guyyaan har'aa kun guyyaa ittiin loomii walii darbatanidha. Wanti baay'ee asitti ilaalaa jiru baay'ee tokko nama gammachiisa. Egaa warroonni amantaa kiristaanaa taatan baga ayyaana kanaan isiniin gahee jecha anis gamanumaan ayyaana kana ilaalchisee ofii tokko gara keessan qabadhee dhufee jira. Daariikti magaalaa Roobee keessatti argamna. Addabaabaayii Waaqoo guutuutti argamna jechuudha. Addabaabaayii kana akkuma asirratti argartan hawwattiin jeneraal Waaqoo guutuu bakka kanarratti argama. Egaa ayyaanni kataraa kunis asitti kabajamaa jira jechuudha. So baay'ee tokko nama gammachiisa, hedduu nama gammachiisa akkuma asirratti argartan jechuudha. Baay'ee tokko magaalaa kun guyyaa ayyaana waan ta'eef sirriitti dammaqatee kan kabajaa jirudha uummanni kun jechuudha. Akkuma asirratti argartan dhiichisee taphataatiin jira. Ittiin bohaaraa akkanumallee bashannanaa jira jechuudha. Ayyaanicha bifa bareedaa ta'een kabajachuu irratti argama uummanni kiristaanaa. Egaa anis gamanumaan uummata kiristaanaa hunda keessaniinuu biyyoota addunyaa adda addaa keessatti biyya keessatti biyya alaatti warroonni argamtan baga ayyaana kataraa kanaan isin ga'e isin jechuu barbaada. Ayyaanni kataraa ayyaana nagahaa, ayyaana jaalalaa fi ayyaana kabajaa akka isiniif ta'u isiniif hawwa. Warroonni qarree taatan yookaan dargaggeessaaf dargaggeettiin immoo guyyaan har'a guyyaa loomii itti walii darbatanidha. Loomii kanas nama jaalattaniif akka darbatan anis gamanumaan nama tokkoof nan darba jedhee yaaliin taasisee ture garuu naaf hin mijoofne. So isinis ayyaana kanarratti warroonni argamtan warroonni kabajaa jirtan guyyaan kun guyyaa gammachuuti, guyyaa kabajaati, guyyaa dargaggeessaaf dargaggeettiin illee itti wal ilaallatanidha, loomii waliif darbanidha. Dargaggeessi tokko loomii takka gara dargaggeettii yookaan qarree takkaatti yeroo darbe loomii san kaaftee kan itti fayyadamtu yoo ta'e akka waan jaalalteetti mucaa san akka waan kaadhimatteetti kan ilaallamu. So guyyaan kun guyyaa loomii itti walii darbatanidha. Guyyaa baay'ee gammachiisaa ta'edha. So uummanni kiristaanaa guyyaa kana ayyaana kana akka gaariitti kabajaa akka jirtanidha kanan argaa jiru. Ayyaana gaarii isiniin jedha garanumaan ayyaanichi ayyaana gammachuu, ayyaana jaalalaa, ayyaana biyyattiin teenya tokkummaan keenya ittiin miidhagu, amantiidhaan wal kabajee waliin jiraatu akka ta'u abdiin qaba. Garanumaan ayyaana gaarii isiniin jedha.
Azari ate ko kese sinekati ikasini kemudian kati kese nilitona mereka kini angka jiwa segaliti markesi menang agul kase mata kebeda negara gayutin dan sesin bersih menang kulit yang segar lalu kesini
ናቸው። የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን የሰንበት ትምህርት ቤት መዘምራን አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ በተረጋጋ ሁኔታ ወደ ላይ እንድትቆሙ እናሳስባለን። ayaan cupa bufakin keisakin Yesus Kristus kabar kemelaka terjadi di sini dari sini waldadu kebuka wethu balik waldadu kebuka wethu balik mana Kristen kulkuleki kesat terjadi dalam antina jawab apa roti juri kuda walda uji buka uji saju mari bukati uji sane kata jaju sini kecha walda ke ramai ke macam bertemu apa roti kuda mereka akan terjadi katasi mereka bersama seperti Indonesia raji tahu raji kata apa roti asyik itu sesuatu yang sagalee nageenya sagalee jireenya bara baraa sagalee tokkummaa sagalee waliin jireenya sababni isaa kan ibsaa jiru sagalee gammachiisaa jiru waldaa dhugoota malee dhageessiniillee dhaga waliin geenya ilcha naafsiruu waaqayyo galateeffadha
sudah kanat.